Ooltanii bultanii akkam jirtu? Mee amma immoo wanta suura isaa argaa jirtan kana haadholiin yookaan maatiin daa'immanii hedduu gaafatu waan ta'eef gabaabsee isinitti hima. Wanti kun egaa hemaanjoomaa jedhama. Afaan keenya maal akka jedhamu beeku hemaanjoomaa jennee waamna karaa ogummaa fayyaa. Wanti kunis hiddi dhiigaa kan baay'inaan bakka tokkotti sassaabamee yookaan walitti dhufee mul'atudha. It's a growth made of extra blood vessel in the skin. Gogaa keenya jalatti hiddi dhiigaa bakka tokkotti baay'atee walitti sassaabamee yeroo mul'atudha. Wanti kun gogaas dabalata tiruurratti illee bahuu danda'a. Gogaa keenyaan dabalata jechuudha. Yeroo hedduu gogaaf tiruurratti bahuudhaan kan inni beekamu. Wanti kun zariidhaan kan darbu miti yookaan sanyiin kan deemu miti. Kana jechuun abbaa fi haati qabaataniif daa'imni hin qabaatu. Akkasumas immoo wanti kana fidu guutummaa guutuutti kana jechuun hin danda'amu yookaan dhibee namaa namatti darbu miti jechuudha. Wanti hemaanjoomaa jedhamu kun egaa daa'imman 10 keessaa daa'imman tokko ni huba jedhamee yaadama. Ijoollee 10 keessaa mucaan tokko yookaan daa'imni tokko wanta kan ni qabaata. Akkasumas kanneen saalaan dhiira ta'an caalaa dubara irratti mul'ata. Ijoollee saalaan dhiira ta'an caalaa kanneen shamarran ta'an irratti caalmaan mul'ata. Kana malees immoo wanti kun yeroo hedduu jechuunis persentaa 80 ol daa'imman dhalatanii torban 2 keessatti qaama isaanii irratti mul'achuu eegala. Yeroo dhalatanii mul'atu, dhalatanii torbee 2 naannoo ji'a tokkoo qaama isaanii irratti mul'ata. Hedduun isaa hanga umuriin isaanii ji'a 9 gahutti guddinni isaa dabalaa deema. Fakkeenyaaf harka irratti yookaan adda irratti yoo ta'e dhalatanii naannoo torbee 2-3 mul'achuu jalqaba. Sanaa booda guddataa deema. Hanga naannoo ji'a 9tti yeroo hedduu guddataa deema. Kun egaa maatii yaaddessuu danda'a jechuudha. Haa ta'u malee waggaa tokko booda suuta irrachaa deemuun hanga naannoo waggaa 7tti deebi'ee bada. Kana kan beekuu qabdan. Hanga ji'a 9 waggaa tokkotti guddataa deemuyyuu malee sanaa booda immoo deebi'ee irrachuu jalqaba jechuudha. Waggaa tokko booda suuta irrachaa deemuudhaan hanga waggaa 7tti hedduu isaanii biratti ni bada. Haa ta'u malee baay'inaan naannoo waggaa 4-5 iyyuu ni bada. Kanaaf egaa maatiin kan gochuu qaban yoo waan kana daa'imman isaanii irratti argan booda ni bada waggaa tokko booda waan ta'eef baay'ee yaadda'uu hin qaban. Haa ta'u malee yoo baay'ee guddate fakkeenyaaf ija irratti yookaan agartuu ijaa yoo da'e guddatee yoo akka itti argan dhaban yoo immoo wanti kun madaa'e infekshinii godhatee malaa godhatee diimatee rakkoo biraa godhate morma irratti ba'ee qilleensa fudhachuuf baasuu yoo dhorke akkasumas bareedina irratti dhiibbaa yoo uume yaala argachuun fayyuun ni danda'ama. Kanaan ala garuu ofuma isaa bada waan ta'eef yaala hin barbaachisu jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa turtii gaarii.